warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sabboontu walla galita akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kudha gadan rabbii faa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu qabdanii abdii amantii guddaa isinirraa qaba akkasumas warroonni maatii naaf hin taane oluma seenaa maatii naaf taasisanii jechuu barbaada. Warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Yoo dingata namni haaraa namni tokko lama dhufe jedheetanii subscribe ittiin jaaladha waan ta'eef akkas maatii nuu taasisanii jedha. Viidiyoo gidduu kana deemaa jiru mucayyoo Dubaayii maallaqa irraa nyaatanii warri Dubaayiidha jedhanii odeessan kana viidiyoo see kukkutee fidee jira. Viidiyoo namoota baay'eetu maxxansee anis egaa harka keessaan dhabukaa jedhee matan fide jechuudha. Hundumti walii gad oofaa jira waan ta'eef mucayyoon baay'ee gadditee baay'ee qalbiin ishee cabee jira. Egaa birri dhuguma nyaate ta'ee sobatee hin beeknu namtichi kaadee jira kenneefi jira jedhanii akkan dhaga'etti. Egaa hin beeknu rabbi beeka waan ta'eef waan hin beekne keessa linnee hin laaqqannu. Rabbiin haqqii ishee humna ishee hin dhowwatin rabbi isheedhaaf haa galchuun jedha asumaanii. Namni foonii hin amanamu waan ta'eef namni aduu gajjallaadha kun hin amanamu hundi tokko miti waan ta'eef rabbiin haa laaffisuu fi baqa rabbitti yoo bossee rabbi yoo kadhatte irraa argachuu dandeessu waan ta'eef ilma namaarraa hawaa argachuu hin dandeessu. Yeroo tokko kaadeen lammatan argatu. Mee warroota ishee wajjin haasaa turan viidiyoo gaggabaabsee fidee jira. Sagalee isaanii dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Obboleessa kiyya qeerroo. Ati harki kee hundi dhiiga. Waa qabda birra qabban feet. Namni qulqulluu. Dhagaye obboleessa kiyya awwaalaa biyya nama kanaatti kennattee naa galchi jetteennaan sirkaa fudhatee miliqa. Jaarsummaa biyya kanaa yoo ergatte obboleettii tiyya birriin kee siin deebuu sadaqaa tasaabaddu siin jedha. Eenyu jaarsummaa sii deema? Wallaahi nama siin feermee. Jaarsoliin illee dhaquu hin danda'anii yoo ta'an namni jaarsoliin ciccimoo yookaan sheekoliin keenya abbootiin amantaadha jaarsummaa ta'anii birrii namni haqqi nama nyaata hin fuudhan jedhanii silas hin kennamu. Kanaafidha malee amma jaarsoliis yookaan sheekoliis komachuun faayidaa hin qabu. Sila isaan waasii godhatte isaan dhaabdee miti kan itti laatte fedha keeti waan ta'eef abbaatu of eeggachuu qaba jechuudha. Nama gaariidhaaf nama gaarii hin taane hin beekama waan ta'eef abbaatu of eeggachuu qaba jechuudha. Ammas gara viidiyootti isin dabarsa waan isaan haasa'an dhaggeeffadha. Itti ergadhu sadaqaa tasaabaddu obboleettii tiyya Dubaayii keessa birriin sirkaa baate taanaan sii deebuu hin jiru naan jedhan. Isa rabbiin natti argu. Dubaayii keessatti nyaatamte taanaan dumbulloon tokko siin deebu. Kun dhugaa jiru. Yoo birrii itti kennitan sagalee jara waraabbadhaa makiina jara targaa qabadhaa dhageeffadhaa. Wayitti itti kennitan sagalee waraabbataa of bira kaataa abbaan fedhan guddaan fedhin jiru. Annasrii aanolee yoo ta'e malee an Dubaayiin tokko shakkiin qaba. Nama tokko nama an isumaayyuu haga rabbiin biina isa dhufee kaabaa qabatee deebitti an gurbaa san qofa ilaalcha namaa qabaa. Sanii achi 0-0 warra Dubaayii keessa. Akkuma dhageessan egaanii namoota birrii dhufee isin hirkaa fuudhu namoota mana keessan dhufu taalgaa qabadda makiinaa isaanii sirriitti eenyummaa isaanii beekaadha jedhaniiti kan isaan haasa'aa jiranii dhugaa isaanii jedhanii dhugaadha namoota dhufanii birrii keessan fuudhan bakka namuma ta'eedhaaf itti kennuu miti ilaallattanii eenyutti siqeenya qabaa jedhaniiti shamarran illee kan ilaallachuu qaban. Mucayyoon kun immoo waan dogoggora guddaa qabdi. Birrii amma kana daladduu fuutee bakka amantee itti dhiiste jechuudha. Gaafattee hin beektu ninja yeroo tokko nama lakkafa beektanii namarran ilaalamu yeroo tokko waan namatti dhufee dukkaneessitu jira. Kanaaf jennaan namarran ilaalamu mee sagalee sattaanutti isin dhagi dabarsaa mee dhagaa warra tuqii qabnee jira nama tokkotu. Maal callifne isa bira dhaabanne haytiisi hin agarre gaafatti doktorummaa hojjettu jalqaba isirratti jalqabde nuti isitu an isirra teene laayivii natu beeksisaa fi ture jenne itti dubbataa jirra karaarra ladhaine mana namaatitti suqqaa nama dhoofna. Dhageeffadhu nama rakarra kun booda dhageeffadhu qeerroo
Siitu muraa ishii sabboona na obsi. Siitu muraa. Fakkeenyaaf milkiin kun yoo akka qaba. Anama daa'ima takkan qaba. Daa'ima takkan qaba. Mijattiin tuni ani dunyaa kanallee sii dhiisaa qeerroo Oromoo. Wal falmaa jiru jechuudha. Wal falmuutti jiru baay'ee. Boonaanis goddanyaa namtichaatti fakkaata namticha. Milkii moo maayidanii milkiin isaa balleessu. Maal isaa darbatu maal kun? Maa hojjetatee fayyaa qabuun nyaatu maa haqqi namaa nyaata biyyeen isaa nyaatu. Darbatamaa wayiiti boo namtichi isaa darbatanii. Garuu kan beekamu timbuun hin beekamu waan ta'eef. Dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beekamu. Ninja haalli jireenya namni amanamu hin jiru. Silazii isattis murteessuu hin danda'u, isattis murteessuu hin danda'u. Sila tokkoon irra kan fudhattu ergima nama daamiitii baate. Attamitti achi walitti qabde seen attamitti achitti walitti qabde. Abbaadha moo haadha moo obboleessa moo abbaa manaati moo kan maaliitiif hirka keewwatte miliyoona 3 ta'aa jette. Ninja murteen qabu deebiin qabu miliyoona 3 ta'a. Maa hamma kana maa harka keessa 5,000 iyyuu na gubdiyana na dhiisaame. Yoo qulqulluu ta'e ni kakata laal. Eegin sodaate ka maaliree waatu jiraa jechuudha falan. Waatu jira. Ammallee qabamuu mucattii irratti laal dhageeffadha. Qabamuu mucattii irratti illee barbalaayii gubbaa ta'e viidiyoodha. Mucattiidhaa ganama giraama 500 kennee boodaratti irraa fuudhee yeroo obboleessi isiin gabbaatu laal ol deebi'ee daa'ima qabatee ciisee walumaa dhagaa turreeni isiin mallaqa qullaa gabbaatee yeroo isiin gabbaatu daqiiqaa muraasa booda ni qabamte. Mee mallattoon kun maal si agarsiisa laal as keessatti yeroo hubatte. Bakki kan qabame sabboona mana balbala beeka. Liiftii keessa akkana gabbu'ee yoo suuqii isaa mana jala akkana gannaan sabboo poolisiin maqachi gootee na qabdi. Mii ulfaatu mee laala balbala irraa akkana. Mallaqa sii kennuu maasirraa fuudhi. Mallaqa sii kennuu maasirraa fuudhi. Mallaqa ture ganama sii kenne maasirraa fuudhi. Ergas immoo itti mallaqa siin jettuun hin dhufa. Kuni mallattoon kun maal of keessaa qaba? Nama aqlii yaadutti sammuu kana wanni rabbi sitti kenneen bitallee qabdee haasawa hawwii irrallee waa fudhattee kamilkii irrallee waa fudhattee dandeettii kee fayyadamtee yeroo laaltu dhibbatti mijattiin miidhamtee jirti saamamtee jirti cubbuudha zulmii addaatu irratti ta'e. Rakkoodhaan wal falmii geggeessaniitidha kan isaan jiranii. Hedduu falmii geggeessaa turanii sabboonaan harka keessaa qaba jedhanii ani sabboonaa kana maattan beekan sabboonaa heduu mee garaa isaaniittis hin dabarsame. Abbaan mana jira gurri immoo maaliin ala jirtii jedhan. Sabboonaan haqa namaallee nyaatu dhugaa arginaan illee hin dabsuun. Anaaf sabboona hiriyaa odoon taane nama miidiyaa irra wal beeku akka carraas taane nama qaamaan wal argeeru haa ta'u immoo inni hiriyaa milkeeti. Anaaf jettee dhugaani eessa jirti atabbaa dhugaa akka taate ka beeku si beeka malee namni sin beekne sin himu. Jaarsummaa Dubaay lafa teettaniillee hin fixuu hin dandeettanii anseeraan bareechisee beeka. Dubbitii anasuma irra xumuradha. Naaf jettanii sabboona hin tuqina. Hojii abbaatu abbaa hima waan ta'eef jechuudha. Lala hawwe sabboona walitti dhiyaanna waan ta'e an beeku chantu qallee. Ani unu warri dhageettan yoo hate naan jette hate jedhine anillee hattuudhaaf yoo na ittiin yoon galle dhaqee keekii nyaadheera. Sabboona. Namni nan ergini yoo dhugaadha. Hin akkiftaa hakkisi keekisa atillee ishee hin akkiftaa. Ani kagaafa uummanni wal ga'e nyaadhe fidee nyaadhe yoo nagaatti yoo birrii kafalaa. Gaafsani nafe wallahi dhadhee nafe gaafsan. Amma gabaabama sabboona waan kana gadi baasa hiriyyaa isaati hiriyyaa milkiiti gadi bayee ilmoo isaa san duudaa ilmoo isaa san qabatee akka kakatu haqa isii akka gadi baasee miidiyaa kanarra akkuma gadi bayetti gadi baasee akka himu dudda duuba taa'aati itti gadhiibaa gadi nutti baasaa gadi bayee haa dubbatu afaan kaayaatii dhugaa afaanii badaa jirtu tana afaanuma kaa gadi baasa. Mbe maraanu yura da ka falu ba ana mo kaka kachiisulle ga esa ka dufu moji mundu akura da ka nama kula mati pafuri kanatti akura da ka boje ni anille hatto waada madda oromo dhageeffadha keessatti wal Dubaay jirtan yoo qorichi kun kalubuu keessan dabartu ta'e dhageeffadha qorichi kun miidhaa yoo irraan ga'e dhageeffadha sa'aatii ammaa kanatti karaa online sagantaa qabannee gabbaanee abaara. Doktora kana yoo lubbuun isin rageesse
jarri keekii kan maalii nyaattee dhatte keekii ani hin nyaanne keekii wayii mure waan isaa namticha argee ture tuktuki irratti eebba wayii yookaan lidatii wayii waan ta'e hin beeku malee keekii wayii muraa jiru anu argee ture jarri keekii dhaqee nyaanne keekii dhaqee nyaadhee jedhanii achirratti wal labani jechuudha amma isaaniiti keekii nyaatanii kun amma keessaa baasuutti ka'an balaan buute sila malattanii nyaatan biyyee nyaadhaati olii gaddeemtu sila zalgiin isin nafu bakki waamichaa isin nafu kana waa fufunaannachuu deemtu biyyee nyaadhaa gadi hin deessanii keekii maqaa buute argitanii yaa qoonqoo kana dhaquu balleessite namticha amma viidiyoo kan biraattis hin dabarsaa dhaggeeffadhaa. Akka waliin sodaatinaa rakkoon qabu itti dawwalaa fi daatiniin wal biratti gaafanna. Wal biratti gaafanne yoo walii amanan yoo walii amanuu baatan immoo haasaa isaaniitirra dhaabbanne kunoo dhugaan akka haasaatitti tana fakkaatti. Mucayyootu miidhamtuu fakkaata. Yoo dandeenye akka Oromootitti si bira dhaabbanna. Yoo dadhabne haqatee rabbi si haa galchu rabbitti kennadhu jenneeni dhiibna mucoon tun akka mana madaamitti deebiteen dalagan biyya akka waan nama jahannata keessa azaabatti darbameeti Itoophiyaa nama gale jechuudha. Sinii galee hin beektan jireenya biyya keenya boru iftaan daataan diduun mala neetworkiin guyyaa guyyaan bada warri biyya keessaa BN moo maalee fayyadaman neetworkiin hoogas maran dalagu sinii galee kanaafi riskii ufii cufe jara keenya karaa amantiitiin nama riskii nama cufe hin beektan isinii galee kanaaf ustaada isinillee hin jirtanii tabboonaaatillee hin jirta galafatti wal qabachuu hin dandeenye itti bilbilaa fida haasaya jararraa dhageeffannee wal biratti akkasitti jaarsuma taaneen hundu osoo milkirrallee hin gorre osoo isirrallee hin gorre laallafi homaa rakkoon qabu. Baay'ee irratti mari'achaa turan jechuudha. Namtichi dhufuu didee sheerillee itti godhanii waamaniiru dhufuu didee dhufee inni quraana qabate kakata jedhan yoo waa badee dogoggora kanaan dura qabuyyuu quraana qabatee hin kakataa hin sodaatu jedhanii subhaanallaa rabbiin isaa qajeelchu wayiin baasa wayiif akka godha. Amma jette mucaasaatiin naafa kakatu mucaasaatiin naafa kakatu jettee kana kaka baqatee didee jira natti fakkaate. Wallahi hedduu nama gaddisiisa baay'ee tokko baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha haalli keessa jiranii ani beeku wallahi viidiyoo isa dhumaa sin dhageessisa viidiyoo isa gara dhumaa sinii banaati dhaggeeffadhaa jedhu. Abbaan mana jira gurri immoo maaliin ala jirtii jedhan sabboonaani haqa namaallee nyaatu. Dhugaa arginaan illee hin dabsuun anaaf sabboona hiriyaa odoon taane nama miidiyaa irra wal beeku akka carraas taane nama qaamaan wal argeeru haa ta'u immoo inni hiriyaa milkeeti. Anaaf jettee dhugaani eessa jirti atabbaa dhugaa akka taate ka beeku. Dhaabee jira gidduutti. Kanaaf jennaan hedduu garatti murteessan hin qabu hedduu baay'ee ulfaataadha haalli dhalli namaa wanta addunyaan kun itti bareeddee. Bakka waan manduun itti fakkaata jechuudha. Waan du'anii hin banne itti fakkaata. Ani hin beeku warra kaleessa dheengadda du'an irraa barnoota hin fudhatanii. Nuti foon keenyatu asitti fi hafa malee nafsiin keenya yookaan lubbuun keenya hin kaati jechuudha. Namni foonsaa gammachiisuuf yookaan immoo bakka jireenya aduu kana gajjallaa kana irratti gammaduuf malee bakka isa bor isa fiilla fiitii jiru waan bor fuula isaa dura jiru hin beekani jechuudha. Wallahi rabbii haqa jeelchu malee biyyi baddee jirti. Baddee jirti addunyaan kun sirrii hin jirtu. Rabbiimti nagaa nuuf haa buusu rabbi araara nuuf haa buusu. Haqqi mucayyoo immoo yoo dhugaadhaan dhabdee ta'ee rabbiin haqqiisi haa galchuu fi du'aa gochuufidha malee rabbitti dabarsanii kennachuudha malee homa wanti furmaanni ta'u tokkollee hin jiru. Karaa nama foonii furmaatan argattu garuu karaa rabbi furmaatan argatti. Rabbi ishee yoo kadhatte irraa argachuu dandeessi. Rabbiin iyyuu irraa kaffalaaf waama tokkoon irraa kaffala. Birrii ishee sana harkatti deebisee kennuufi baatu iyyuu
karaa tokkoon irraa fuudha yookiin adagaa wayitisa quunnamaa yookiin immoo dhukkubsatee mana qorichaa dhaqaa yookiin maatii isaa keessaa tokko dhukkubsataa haadha manaa ta'u yookaan abbaa ta'u yookaan haadha ta'u karaa tokkoon haqqii namaati yoo nyaate karaa tokkoon ba'a malee wallaahi hin nyaatu. Waan nyaatti sitti fakkaata waan baqa ittiin bashannante yookaan ittiin jireenya kee guddifatte sitti fakkaata yeroodhaaf garuu hin tura malee gatiin namaa sirratti nafu hin baasa jechuudha. Rabbiin karuma tokkoon sirkaa baasa. Kanaaf jennaan haqqi namaa nyaachuun haraama. Jireenya see aduu gajjallaa kan hin ilaalina. Isa bor fuula keessan dura jiru yaadadhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo sitti dheeressi fakkaata. Waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma. Mucayyoo koo rabbiin haqqii kee siif haa barbaadu. Humna kee lifaatii kee rabbiin bakkeettiin hambisinii jechuun barbaada. Yoo isinitti tola like share naaf godhaa galatooma. Bye.